laaboraatooriiwwan lafa jalaa. Magaala Leegositti torbaan tokko taa'een booda gara Abbaayaa bishaanitti deebi'e. Achilleettis haga ji'a lamaa tureen booda maal akka hojjetamu laaboraatoorii hundumaa laaluuf achuma ture. Namoonni saayinsii adda addaa yookaan saayintistootni jabinaan waan adda addaa yoo isaan hojjetan arge, wantoonni isaan hojjetan wantoota baay'ee babbareedoo nama hawwatan kan akka konkolaataa fa'aa, meeshaalee waraanaa adda addaa kan ittiin addunyaa to'atan hojjechuu ture. Achiin booda gara kutaa karooraatti deeme. Yoo achi ga'us uffata, shittoowwan, qalamii qeencaa yookaan qalamii qeensaa yookaan halluu qeensatti dibatan, waan dubartoonni yookaan shamarran hidhii isaaniittii fi fuula isaaniitti dibatan adda addaa, akkasumas oomishaalee adda addaa achitti arge. Wantoonni kunneen duudiin kan karooraan qophaa'aniif dubartoonni uffatoota qullaa isaanii mul'isu kanneen uffatanii, dibatoota kanneen dibatanii, dhiirotaan karaa yookaan daandii waaqayyoo irraa gorsuuf yookaan dogongorsiisuuf ture. Kan biraas meeshaalee elektirooniksii, kompiitaraa fi moobaayilota adda addaa arge. Ammallee dabalataan namni tokko yoo gooftaa Yesuusitti amanu bakkaaf eenyummaa isaa kan agarsiisu meeshaa akka televiziyoonaa fakkaatu tokko arge. Meeshaa sana keessatti eenyu akka dhugaan keessi isaa jijjiiramee gara mana waaqaa deemee waaqessuuf tajaajiluu fi eenyu akka sobaan fakkeessuun waaqessuu fi tajaajilu addaan baasuun akka danda'amu arge. Achiin duuba laaboraatoorii keessaa bahee gara kutaa dukkanaatii fi itti waa gogsaniitti deeme. Kutaan dukkanaa kun kutaa namni ajaja isaaniitiif tole jedhee hin ajajamne kutaa itti ajjeefamu. Yoo ajjeefamus jalqaba dhiigni isaa keessaa waraabamee dhumeen booda gara kutaa mootoraatti kennama. Sana booda namichi kutaa mootoraa keessatti hojjetu sun foon yookaan qaama namaa dhiigni keessaa xuuxamee dhufe sana daakeen booda gara kutaa gogfamuutti fi kutaa kuusaa daakuutti dabarsa. Kutaa kuufamaa san keessatti walitti qabameen booda namoonni qoricha aadaatiif barbaarsa yoo dhufan ashagamee yookaan paakdi ta'ee kennamaaf. Kutaa kana keessatti wantoota biraa adda addaa dubbachuuf namatti ulfaatu baay'ee arge. Ani keessi halchaa kiyyaa Luusifer argisaaf ta'us haga ammaatti garuu isa arguuf ga'umsa hin arganne. Mootummaa dukkanaa. Kitaabni qulqulluun Wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 10:10 irratti Diiyaabiloos inni sobaadha, inni kan nama sobu, inni Diiyaabiloos hattichi hatiisaaf, qaliisaaf, balleessisaaf malee waan biraatiif hin dhufu. Ani garuu jedhe Yesuus jireenya akka isiniif ta'uuf, akka isiniif baay'atuuf dhufe jedhee barsiise. Ani garuu jireenya akka isiniif ta'uuf, akka isiniif baay'atuuf dhufe jedhee barsiise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Gara magaalaa Leegos deebi'een booda hojii kiyya cimseetti fufe. Torbaan lama booda gara bishaan galaanaatti deebi'e. Sana booda mootittiin dukkanaa yookaan xarafuu Nigist hojii jalqabinaan jettee waan an hojjedhuu qabu safartee natti kennite. Gara magaalaa keessa jiraadhuutti deebi'ee ogeessa yaalaa kan aadaa kan ture obboleessa abbaa kiyyaa akka ajjeesuuf na ajajje. Yoo sababa isaa natti himtee na amansiisuu barbaaddu ajjeefamuu haadhaaf abbaa kiyyaatiif sababni isa akka ture natti himte. Akkuma isin jettee ajaja naaf kenniteen namicha ajjeesuu deeme. Garuu nama ajjeesuuf ajajni yoo naaf kennamu yeroo jalqabaati waan ta'eef baay'ee sodaadhe. Osoo hin ajjeesin qoricha isaa hundaa harkaa balleessee deebi'e. Garuu yoo deebi'ee gabaasa dhiyeessuuf guddaan alolte. Akkasis naan jette. Anaaf ajajamuu dhabis dhumni isaa du'a ture. Garuu an baay'ee waan si jaalladhuuf ajaja biraa siif kenna. Olluma keessan sana abbaa kee ajjeesuutti obboleessa abbaa kee kan gargaaran jaarsoliin yookaan maanguddoonni lamaan jiru. Isaan ajjeesiti kottu naan jette. Akkuma naan jette san deemee jaarsolii lamaan sana ajjeese. Dhiiga isaaniis waraabee geesseef. Sana booda humni addaa ana keessatti mul'achuu jalqabe. Fakkeenyaaf shamarrittii durii fuudhaaf gaafadhee na didde fuula ishee yeroo tokkoon balleessuu danda'a. Waan kana caaleenis akka fedhetti godhee namoota miidhuu hin danda'a.